Ilaalchi yeroo dheeraaf ture dubartoonni qixa dhiirotaa yookiin dhiirota caalaa akka waa milkeessuu danda'anitti hin fudhatamu ture. Garuu akka qorannoon tokko agarsiisutti wantoonni dubartoonni dhiirota ittiin caalan hedduu akka jiran ni mul'isa. Dubartoonni dhiirota caalaa al tokkotti hojiiwwan hedduu hojjechuu fi ergaa bu'a qabeessa ta'e dabarsuu irratti dhiirota caalaa ga'umsa qabu. Akkasumas caalaatti obsa qabaachuu fi cichoomina qabaniin dhiirota ni caalu. Kana qofa otoo hin taane waan hedduu irratti dubartoonni karoora baasuu, rakkoo furuu fi namoota isaanitti dhiyoo ta'an kunuunsuu irratti illee dandeettii guddaa qabu. Kana jechuun dhiironni amaloota kana hin qaban yookiin dhiironni ga'umsa hin agarsiisan jechuu miti. Karaawwan dubartoonni dhiirota ittiin caalan keessaa inni tokkoffaa hojiiwwan hedduu al tokkotti hojjechuu isaaniiti. Kun waan nama ajaa'ibu miti. Dubartoonni yeroo tokkotti hojii hedduu raawwachuu kan danda'an yoo ta'u, keessumaa akkaataa hojii mana keessaa itti hojjetan irratti ajaa'iba. Fakkeenyaaf nyaata bilcheessuu, harma ho'isuu, qulqulleessuu fi daa'imman kunuunsuu al tokkotti hojjechuu danda'u. Karaa dubartoonni dhiirota ittiin caalan inni lammaffaa dubartoonni umurii dheeraa jiraachuu isaaniiti. Dubartoonni dhiirota caalaa namoota waliin walii galu. Kana jechuun dhiironni namootaan walii galuu danda'an muraasa jechuu osoo hin taane averejjiin yoo ilaalamu dubartoonni caalmaa qabu. Kunis dubartoonni dhiirota caalaa sammuu fi miira namoota biroo hubachuu fi deebii kennuu danda'uu isaanii kan irraa kan ka'edha. Dubartoonnis dhiirota caalaa kan haasa'an yoo ta'u, kunis yaada isaanii ibsuuf isaan gargaaruu danda'a. Haasawaa afaaniin haalas mallattoo fuulaa fi sochii qaamaa caalaatti fayyadamuun waan danda'aniif salphaatti namaan walii galu. Nama harkatti haasawaa qabu caalaa dabaree eeggatanii haasawuu waan jaalataniif ergaan isaas milkaata. Kanaafuu nama bu'a qabeessa ta'e waliin haasa'uu danda'u yoo barbaadde dubartiin filannoo kee hunda caalu ta'uun ishee hin oolu. Sammuu miiraa fi dandeettii dubbisuu fi akeekkachiisa dubbii afaaniin ala ta'eef illee deebii kennuu isaaniitiin yaada isaanii haala ifa ta'een dabarsuu ni danda'u. Karaa dubartoonni dhiirotni caalan inni sadaffaan dubartoonni caalaatti namaan walii galuu danda'u. Dubartoonni dhiirota caalaa giddugaleessaan gara waggaa 5 olii jiraatu. Fakkeenyaaf akka ragaan istaatiksii hamma jireenya dhiirotaa Itoophiyaa giddugaleessaan waggaa 66.9 yoo ta'u, kan dubartootaa waggaa 70.5dha. Biyyoota hedduu keessattis akkasuma kan dubartootaatu caala. Karaan inni afuraffaan dubartoonni dhiira caalan keessaa dubartoonni dhaggeeffattoota gaariidha. Dubartoonni sababoota hedduudhaan dhaggeeffattoota fooyya'oo yoo ta'u, obsa qabaachuu, ijaan wal ilaalu, hanga dhiirotaa haasaa addaan hin kutan. Amaloonni kun dhuguma waan namni tokko jedhu akka dhagahan akkasumas miira jechoota sanaa duuba jiru akka hubatan isaan dandeessisa. Karaa dubartoonni dhiirota ittiin caalan inni shanaffaan dhiphina dandamachuu danda'uu isaaniiti. Kanaaf sababoonni muraasni jiru. Tokkoffaa dhiphinni jireenya dubartootaa keessatti waanuma jirudha. Hojii fi itti gaafatamummaa hedduu waan barataniif dandeettii dandamachuu dhiphina haala bu'a qabeessa ta'een ittisuuf barbaachisu qabaachuun isaanii guddaadha. Lammaffaa dubartoonni dhiirota caalaa miira wal hubachuu waan qabaniif dhiphina addaa baasuu fi karaa gaarii ta'een furuuf isaan dandeessisa. Karaan inni ja'affaa dubartoonni dhiirota ittiin caalan dubartoonni dafanii waa baratu. Qorannoon akka agarsiisutti dubartoonni hojii baay'ee hojjechuu irratti fooyya'oo ta'uu fi yaadachuu yeroo dheeraa dhiirota caalaa fooyya'aa ta'uu isaanii ibseera. Kunis akka waa yaadatanii fi odeeffannoo yeroo dheeraaf akka qabaataniif isaan dandeessisa. Kunis dubartoonni dhiirota caalaa sammuu isaanii keessatti gireet maatarii baay'ee qabaachuu isaanii irraa kan ka'e ta'uu hin oolu. Gireet maatarii odeeffannoo adeemsisuu fi murtii kennuudhaaf itti gaafatamummaa qaba. Kana malees dubartoonni akkaataa idileetti sadarkaan istiroojiinii ol'aanaa akka kan qaban yoo ta'u, kunis hojii yaadannoo fooyyessuu wajjin wal qabatee jira. Karaan ja'affaa dubartoonni ittiin dhiirota caalan immoo carraan barnoota xumuruu dubartootaa guddaadha. Kunis sababoota adda addaa hedduu irraa kan ka'e ta'uu hin oolu. Dubartoonni akkaataa idileetti dhiirota caalaa hojii hedduu hojjechuu irratti kan fooyya'an yoo ta'u, kunis mana barumsaa keessatti akka milkaa'an isaan gargaaruu danda'a. Kana malees dubartoonni kunuunsuu fi obsa qabaachuu waan danda'aniif dhiphina mana barumsaa haala gaariin akka dandamatan isaan gargaara. Dubartoonni maaliif dhiirota caalaa sirna ittisa qaama cimaa akka qaban ammallee ifa miti. Garuu odeeffannoon sababoota kanaaf kennamuu danda'u tokko tokko ni jira. Yaadni tokko dubartoonni laguu fi ulfa wajjin wallaansoo qabaa waan guddataniif qaamni isaanii waan haaraa gara qaama isaaniitti dhaqu ofirraa loluu amaleeffateera. Karaan salgaffaa dubartoonni ittiin dhiirota caalan dubartoonni rakkoo furuu irratti ni caalu. Dubartiin mala beekti jedhama. Kanaaf dubartoonni dhiirota caalaa rakkoo furuu irratti akka fooyya'an qorannoodhaan mirkanaa'eera. Kunis dubartoonni rakkoo furuu irratti mala furmaata ta'uu yoo fudhatan, dhiironni ammoo mala xiiqii yookiin dorgomaa ta'e fudhatu. Dubartoonnis waa'ee rakkoolee kalaqaa fi haala wal xaxaa ta'een yaaduu kan danda'an yoo ta'u, dhiironni ammoo xiinxala sararaan yaaduu danda'u.
Karaan kurnaffaa ittiin dubartoonni dhiirota caalan immoo hooggansadha. Bakka hojiittis yoo ilaalle dubartoonni dhiira caalaa kunuunsaa fi gara laafeeyyii waan ta'aniif haala rakkisaa dandamachuu fi hojjettoota isaanii wajjin hariiroo cimaa qabu. Kana malees yeroo baay'ee dubartoonni dhiirota caalaa wayiif xiyyeeffannoo kan kennan yoo ta'u kunis hooggansa irratti fooyya'oo akka ta'an isaan gaandeessisa. Akkasumas dandeettii kominikeeshinii fooyya'aa waan qabaniifis kunis odeeffannoo fi ajaja barbaachisaa ta'e dabarsuu irratti gargaaruu danda'a. Kanarraa qindeeffannee asirratti goolabaa qophii biraan haga wal agarutti nagaa waaqayyoon tura.